مركز الهدى برتوت أبو بيدا الجمي تي في كيسمو توان كان أبغى مدني في أبو بيدا أف سايبوتان كي يهون دانو بقى جمدني جتشو بربادة مركز الهدى بس على فافي اللي سرتي جيسون أنا أفهم ما تشوف دادا إجولة كيا بقى جمدني جتشو بربادة ريبي إيجاسبودا استاذ وانكي كالي ديكيسن موتا جانو ويسن الرجال تنكنا أري سجنتنا رانو تيرتي أرجمنو سجنتا إبا مركز الهدى إبا براتوتا مركز الهدى تي إن شاء الله ما نينو تكيسا جروس أبو عبيدة الجمي برجرة اتيان السودان نمني مرتا رجالا أبسا دين كنته شباب أما دينيف مرتي خيه تك أبو دا خنجنة درزادا عالم خنجنة دين إسلاما ببلي سوداف ميديا إسا خافته مقالا جمع خيستي كان أرقمو ميديا تكتو وجه روچو ميديا بركاتي ورّي ميديا بركا كان أفرّتشو بربادن أسرّان أستاذ أبو عبد الله كان اللي قابتن نيرغتو أستاذ أبو عبيدة قابتن نيرغتو لكوفس اللي جلت سنين برّي سناجة چورا أكاسما هندما كينيا رغمتو كان ولي قودا چورا ويا كان غهون بغا غمدن جچن برباد كانت يان سودان فولا كينيا جراتي كان أرقمو ميديان بركة إجافي قرر أمتا كته ميديان يروح راكي ستي علمي فجأة سودان شورا أولانا بارچا خجلو هدو ميديالي سنكيستا ميديان بركة شورا أولانا تبتا خجلو دا أنا كأستاذ أبو عبد الله الجمي أستاذ خير الدين هجنا مجموعة والنصيحة أستاذ خالد ثابت جيسا جايد الوحدة أستاذ أبو هريرة أبو حذيفة أستاذ عبد الله أستاذ عبد الودود أستاذ نصر أستاذ نعيم كدر كل أستاذ وندر أستاذ محي الدين هندي يرى رفني ويجمعشوا في يرتي أرجمني لا فرت اللي جمعشوا في يكنا وجه قد تشاجرني جزاكم الله عنا خير الجزاء يا ربيني قالتك يسند بسيسني أقل في يجون بربادة أبو عبيدة الجمي عالم تقي نقي كثير العلم معروف بحكمته الشريف داعي بكما نما قرتي أما اللي يرومنا بادية في كلين سقوبا في لفرت قرتي أما اللي بكما تي كان قدافي قمتشو كيستي بكا هندتو قرتي أما اللي أرقم حواسا فقابتو برجل رهرة أبو عبد الله جتون nama jechuudha bakka manguddootti gaafa dhaqe manguddoodhuma fakkaata bakka darasaatti gaafa dhaqe darasuma fakkaata gara nama hundaanuu waliif ga jechuudha amala kana rabbiin nama hundaan kennu ustaaz Abu Ubaidaa jechuun rakkoon namni nama tokko saahiba tokko rakkatu tuwaan bifa qabaatteeti kan ustaaz Abu Ubaidaatu bifa qabdi Allahu akbar وانا راوجو يروتين كنين هروما هجادوتي تموري حركا روسي كايوسي دورا من كيسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حواسك إنك كبجمو kan bakka adda addaa teessanii daawwachuu jirtan hundi keessanuu kan qilleensa irraatii fi kan lafatti waliin argamnu kabajamtoota keenya duyuufuna alkhiraam assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته eegaanan salaamtaa jedhee galata rabbii kiyyaan galcha alhamdulillaahi rabbil aalamiin eegaan galata rabbii kiyyaa galchee faaruu rabbii kiyyaa eegaan jedhee booda bakki arra itti argamnu mana Abu Ubaidaa al-Jimmiiti mana kan qilleensa irratti Abu Ubaidaa al-Jimmii jedhamuudhaan beekamu geggeessaa caayaa zillul wahadaa nama akkaan sagaleensaa irri barraa nama kaasudha lafatti garuu Sheekh Abdul Basiir Nuuraa jedhamuudhaan kan beekamudha kan madrasootaa fi bakka garaagaraa irra deddeemuudhaan beekamuti akkasuma ta'ee ka'ee madrasaan Abbaa Jifaar Jimma keessatti kan argamtu harka isaa keessa kan jirtudha Allahu akbar Allahu akbar kanatti aansuudhaan ustaazotiin babbareedduun gamtaa garaagaraa caayaa garaagaraa irraa dhufanii kan nu waliin sheekan keenya garaagaraa gammachuu Abu Ubaidaa al-Jimmiitiif kan argamanidha itti aansuudhaan wanniin an jechuu barbaade sababaan nuti arra dhufnee bakka kanatti argamnuuf markaza hudaa barattoota Abu Ubaidaa al-Jimmii kan dhiiraatii fi kan shamarranii
biyya alaa ta'anii cinqamaa laffa'aa fooqii baachi gabbu'aa irfoona gurratti kaayyachaa laffaatii haasaa namaa tokkoof osoo gurran kennin waggaa lamaa ol eega markazni kun hundaa'e baratanii guyyaa irraa eebba isaaniitiin gammachuudhaaf argamna. Markazul Hudaa barattoota Abuu Beedaa Aljimmiitii fi keessummoota waan kanaaf gammaddanii fi Abuu Beedaadhaaf saahibbootan kiyya hundaanuu baga gammaddanii jechuu barbaada. Itti aansuudhaan namni murataa dhugaadhaa qabsaa'aa diin kan ta'e shabaaba amma diiniif muratee ka'ee xiqqaa guddaa kan jenne darasaadha aalima kan jenne diin islaamaa babal'isuudhaaf miidiyaa isaa kaafatee magaalaa Jimmaa keessatti kan argamu saahiba keenya qaalii Ustaaz Faiz Fadlu miidiyaa barakaati. Allahu akbar. Allahu akbar. Miidiyaa barakaa arrallee gammachuu kanarratti argamuudhaan qaba jedhee guyyaa arraa nu waliin argamee jira. Miidiyaan kun miidiyaa keenya, waan keenya, biqiltuu keenya, kunuunsaa keenya, bishaan itti naquu barbaada, oomishuu barbaada. YouTube isaa miidiyaa barakaa jennee jala seennee akka waliin guddifnu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ijoolleen kun waa tokkoof kan gurra hin kennin diin islaamaa lafaa fi qilleensa irratti illee jabeessuu qabne jechuudhaaf dubbii an bira hin darbin duriyyoonni istinjaa baafachuu hin beekne duriyyoonni akkaataa tokko hin beekne firqaan karaa gaarii fakkaattuun sobdee diin kana seenti. Maqaa sheeka keenya guddaa aalima keenya Shaamiin Ibroo maxxanfachuudhaan aalima keenya Sheekh Abdusalaam aalimman keenya gurguddaa maxxanfachuudhaan sobaan kijibaan ijaaramanii diin balleessina ustaazota qeeyna jedhanii ol kaanullee wallaahi ijoolleen kun qabsooftee waan akkanaa hin dhageenyu jettee kan guyyaa irraa gammachuu ajaa'ibaa qabdudha. Hawaasa keenya kakkabajamoodhaan wanni nan jechuu barbaadu bakka kanarratti warra diin kana balleessuudhaaf ulamaa rabbii maqaa nyaachuu jiru, ustaazota maqaa nyaachuu jiru, warra diin maqaa nyaachuu jiru asmaanuu akka balaaleeffannu akka biqiltuu jaraa ciccirruun jechuu barbaada. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Anatti aansuudhaan inshaallahu taala hoogganaa caayaa addiin waan nasihaatiitu nu waliin jiran Ustaaz Khairuddin Abdallah hoogganaa caayaa Zilul Wahadaa Ustaaz Abu Abdallah Aljimmi saahibbootan qaqqaalii warra markazul hijratayni akkasuma rawdatul jinaan burqaa ilmiitii fi rahiqus sunnaa markaza adda addaa irraa dhufanii daarul hikmaa markazni Abu Hurayraa ifaa jannataa markazni hudaa kanarratti argamuudhaaf markazoota baay'ee ka markazul mubaarak ka markaza nurul hudaa namoota baay'eedha bakka kanatti argamanii qophii kana geggeessuu jiranii gabaabsuudhaan gammachuu isaanii irratti dhagahame gara Ustaaz Khairuddin Abdallaattiin dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جلك برد وانا ربك يا قلتي فدو سبب ننتي هرّا أستي أرقمني سبب يوكا إبا وان قرآن ندوب وان حديث ندوب وان حديثا في قرآن فالسو سبب سناتي فولتين كبمني إبا يوكا موسيقيا ويتي ولتين كبمني إبا قرآن ربيتي فحر ولتين كبمني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اتيان سودان جلك برد وانا جيتشو بربادو أبا ميديا بركة دران meediyaa miti yoo nuti sagalee ol qabnee lafa marra teenyeen yoo nuti sagalee ol qabnee waa'ee itti rabbii kana dubbachuu baane mataa keessa rukutamaa ture uummanni muslimaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Har'a garuu meediyaa feeneen of taanee wal taanee diin kana guddisuudhaaf karaa hundaanuu gamaa gamanaa walitti dhufnee asitti qabamuun kun ni'maa rabbii irraa kabajamtoota jaallatamtoota keenya ummata muslimaa ka biyya keessaa fi biyya alaarra jirtan guyyaan irraa eebba markazul hudaa manni nuti itti argamnu ustaaza keenya ummana Ustaaz Abu Ubaidaa. Ustaaz Abu Ubaidaa jechuun nama bira taanii nama jajuutu hin taane nama jechuudha rakkoon isaarra namaaf rakkatudha. Ustaaz Abu Ubaidaa jechuun rakkoon namni nama tokko saahiba tokko rakkatuutu waan bifa qabaatteeti
كان أستاذ أبو بيدات بفكردي الله أكبر أكسما مما أكسما بر جالن لنمننا ما قوتك أتوان بفكبات تدي والله كان أبو بيدات بفكردي أستاذ أبو بيدان تكا ركو نساء تكا وني تكا وني ركو إساء هم كانت اللالو كان ما تفدمها كربي تفدمها لفر برسيسا كلين سقبار برسيسا دقيقات تفيدمي دقيقات نمني ساعات تفيدم ماجرو إنيو أتوجا لمن نم تقوى كلام غافيتنا غافتمي دي أنا أبو بيدان كامله نما برال لين بيكو وقارب بين سنيما كناف كبجمتو كينيا بويا نرى إبا مركز الهدى برتو تبي على تعني برتني بويا هراكنا حال بريدا حال جمتشيسا galgala sagantaa akkaan bareedaa kan ta'e eebbisiisuudhaaf qophaa'aa jirani. Kanaafuu wanni nuti isinin jechuu barbaannu miidiyaan kun miidiyaa barakaa jedhama. Dhugaa Rabbiin isinii hima miidiyaan kun waan waraabe achumaan hojiirra oolcha. Garuu miidiyaan gurguddaa miidiyaa hedduuyyuu arginee jirra. Miidiyaan takkatu hojiirra oolchuu miidiyaa barakaati. Warri miidiyaa barakaa kana affeerrachuu barbaadan أسران أستاذ أبو عبد الله كان اللي قابتن نيرجتو أستاذ أبو عبيدة قابتن نيرجتو لكوس اللي جلت سنين بري سناج جورا كيسو ونن جدران جور بارو سكنا كناف أبوليين كينيا مسلماتي في أبوليسك يا مسلمة كبيا في بيا كيس جرتن أستاذ أبو عبيدة جزاء سوان غوني كفلو هنكم يورب بين كذا نمل يورب بين كذا نمل كانوا ما ولين ونن لفرت برسيساجو قرآن وهندم لفرت سجنتا اتباسه برسيسا كلن سجبارت برسيسا حواس مسلمة كان لفرت والكبه أمة مسلمة كان ولدت كبه مسجد إجارسيسا باديات وامما مقالات وامما شيخولي بودا برت وامما كان ونوت عداد مجلس سوراف أستاذ أبو عبيدة إلى اللتا جساسا ربي جنة وفاقل شو همغا غرق بجمو في جالتمو من قدتش كينيا بيكا كينيا والله كان أكا جالنو كاكرادي ربي رتي والبر والله كان عمل لسا نما قدا في يجول لي كان جنة كان أكا ماغنيتي بيتني وانسي بيلا جمتي بيتكورا ماغنيتي بيتني أبو عبد الله جتون نما جتشورا بكا من قدوتي مكا غافركي من قدور مفكازا بكا درسات غافركي درسو مفكازا غرب نما هندانو وليب جتشو عملك كان ربين نما هندان كن كناف حما ميغر سانيت سجنتا بريدا وان بريدا اسين دبرسو استاذ ابو عبد الله ولين ترتي غاري اسين جن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع مراتب العلماء ورفض مراتب الجهلاء ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا أو دكتوتا مسلمة كبيا كيسا في كبيا على سلامتان كنيا لقي ون قاري ون شايتي سنبرا نفاقي سنين جنة أري سجنتان رانو تيرتي أرجمنو سجنتا إبا مركز الهدى إبا براتوتا مركز الهدى إن شاء الله ما نينو تكيسا جروس أبو عبيدة الجمي برجرة أبو عبيدة الجمي عالم تقي نقي كثير العلم معروف بحكمته الشريف داعي بكما نما قرتي أما اللي يرومنا بادية في كلين سقوبا في لفرت قرتي أما اللي بكما تي كان قدافي قمتشو كيستي بكا هندتو قرتي أما اللي أرقم حواسا أبتو برجرة هرّا دوران درسي جارلو كيا أبو عبيدة الجمي كان قرتي أما اللي مركز الهدى وسوق اللي سقوباتي ولمباسين لفتي قرتي أما اللي بورسه سبيجي في قرتي أما اللي منقدو حالولي كينيا قرتي أما اللي عقيدة قبتشيسو أشي بودك اللي سقوباتس غافة والباقي جيسا عايا دل الوحدة قرتي أما اللي سجنتان وفي تعالى سجنتان ما تفتي فتى كرور فتى بريء فايو أرم وقرتي أما اللي مركز الهدى يرجو أندسه عامة لما في بمركز الهدى عامة لما قرتي أما اللي أرى بقرتي أما اللي مرسات وكفاء ولاجرا إسافي قرتي أما اللي براتو تيساتين كونغرانج يعني ما شاء الله بارك الله فيكم أبو عبيدان كقرتي أما اللي
قاعدة غرا غرتي أملي عقيدة غرا يجولي حفظيسه غرتي أملي قدي باسيرا قرآن قفو سونتاني حروف قفو سونتاني عقيدة رانس غرتي أملي يجولي فايه غرتي أملي إبا أرى والكيدا congratulation يجولي إسانس غرتي أملي مكان دسالة شو جناني أرى نمني غرتي أملي نتور جرو سادوان كقالي في غرغاري خلالشتنا متبريدن كديم نام بريدن كغرتي أملي علمي فايمن جرا وجن جرا بارك الله فيكم أكسمة وجيسا كاميرا أستاذ كينيا قالي في غاري أستاذ فائز ميديا بركة غرتي أملي كان هندسة غرتي أملي يرو مريو دين كان أفتابتو بيكا في ولالا غرتي أملي برد أبتة غرتي أملي ركو حواسا غرتي أملي ركو دين كمفرو غرتي أملي ميديا بركاتي ميديا بركاس قدتي ملتي نوف هذا غاقو جنة إن شاء الله سجنتان الرا كنا فكرت تجيء بربادا أسمان نمني تدبرسه جمّتشو إسا أكا جمّت قرتي أملي نو إفسو أبو عبيدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلا har'a an dhaggeeffataadhuma ta'e taa'utu irra bareeda ture inshallah ta'ala eegammoo jaalawwan kiyya jedhanii bareedduudhaan hin dubbadha inshallah yoo akka carraa dubbii keessa dubbiin bades gammachuunumaaf bade malee jibbaansaaf akka hin taane hubachaas kanas keessa akka ergaatti dabarfanna dhugaa dhagaa gammachuun akka waan amarkaagatu durirraa qaraane ustaaraayyaa abbaa maccaatu nu qaraayisen sana duratti immoo nabiinis immoo dur nu qaraayisanii turanii walaloodhaanis gama kanaanis hawaasni guutuun dhaga'ee jira kanatti aansuudhaan wanni an jechuu barbaadu markazul hudaan eebbasaa lafaa fi qilleensa irratti geggeessuun anaaf gammachuu guddaadha ijoollee kiyya baga gammaddan jechuun barbaada irra deebi'ee eegas booda ustaadawwan kiyya qaqqaalii hundi keessan namoota جنو ويسن الرجال تكنا كان كأستاذ أبو عبد الله الجمي أستاذ خير الدين هجنا مجموعة والنصيحة أستاذ خالد ثابت جيسا جايد الوحدة أستاذ أبو هريرة أبو حذيفة أستاذ عبد الله أستاذ عبد الودود أستاذ نصر أستاذ نعيم كدر كل أستاذ وندر أستاذ محي الدين هندي جرا رفني جمّتشو في يرتي أرجمني لا فرت اللي جمّتشو في يكنا وجه قد تشاجرني جزاكم الله عنا خير الجزاء يا ربيني قالتك يسن ددي بسيسني أقل تجيشون بربادا اتعال سودان عثمان قمتشوك يسدو ونياني إقواسي ويا هرّا قدنا تلقامي أكن سغنتاكنا لفرتي كنديسو لفرتي سغنتاكنا بفمي لغانتا ينبريشو كنغو براتو كياتوكو ربين جزايسي جنتان هادي بسو غنا وكنا من يدال لسيسني على كل حال ربنا كثير أكني ربنا في بعض الدعاء اللي كنا قوتنا إن شاء الله تعالى غمنو ماني إسني ترجع مچوبر بادا وان سنر رابع هندا غمچون كبا على كل حال مرتكي سنونا الفاتا ناف غلطوما بك غدا ربي سناغاتو اكو غمچو هي ترجعتني غمچو هي ناوجي قدتا ربي سنامل كيسنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دران درسي ورمي هرانتنا بكخانتي ورنو قبي قمتشو صاحب كينيا قال في قاري أستاذ كينيا أستاذ أبو عبيدة الجمي سجنتا إساني قرتني إسان الرتن وفير رمك خنا ورجيني أستاذ أبو عبيدة لان بقربي سنجمع تشيسي ويا خنا نسنجه توني بربادا كسمة ورجيوان كقالي في قاري مركز الهدى كيستي أركمن إسان اللي بإساني أرساي روديرا قرتني أرجع تشوف رتنين بقربي نسنجه توني بربادا akkasuma hundummaan keenya har'a gammachuu kana waliin qoodachuudhaaf guyyaa kana gahuun baga gammaddan jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan fuula keenya duratti kan argamu miidiyaan barakaa ijaa fi gurra uummataa akka tahe miidiyaan yeroo har'aa keessatti ilmii facaasuudhaan shoora olaanaa bahachaa kan jiru hedduun miidiyaalee
سانكيستا ميديان بركة شورا أولانا تبتا كجرودا حرالي سكنتا كان ولي ميدان سوداف شورا أولانا بعد شاجرة أستاذ كينيا قالي أستاذ فائزين أتلي بقى ويا خنا جورا ولي جمّن دسين جتا دلقا تجرتو خنا دلقا قرتني وقال أن نيو هدلقي يو هجت هنشون من التجرتا وانتهي تجابات يجتو مربادا ميديان كل ميديا كينيا ميديا قرتني جاف قرر كينيا في جاف قرر أمة مسلمات هي بكا هندتي جت رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال ما انقهو داف فليبلغ شاهد منكم الغائب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم guyyaa irraadha bakki nuti itti argamnu mana obboleessa keenya saahiba keenya baabaa keenya lafaa fi qilleensa irratti illee qaalii kan tahe kan sagaleen isaa akkaan irribarraa nama kaasuu fi qabsaa adiin gooticha kan tahe abbaa hundeessaa fi bu'uureessaa markazul hudaadhaa kan tahan mana Abu Ubaidata al-Jimmi yookaan kan sheeka keenya Sheek Abdul Basir Nuuraa jedhamu lafarratti kan beekamu yoo ta'u qilleensa irratti Abu Ubaidata al-Jimmi jedhamuudhaan kan beekamanu gaggeessaa caayaa Zillul Wahdaa kan tahan yoonii fi ta'u asirratti illee lafa kanarratti madrasootaa fi masjidaalee garaagaraa deemuudhaan beekamaa kan ta'an mana Abu Ubaidata al-Jimmi keessatti argamna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itti aansuudhaan guyyaa irraa kana maaliif dhumne asitti argamna jennaan gammachuu barattoota isaanii markazul hudaa eega hundeessanii waggaa lamaa ol eega yeroo lafatti illee cinqamaa qilleensa irratti illee cinqamaa guyyaa fi halkan keessatti cinqamaa barattoota nama haga meeqaatiin lakkaa'amu eebbisanii guyyaa irraa kana xumursiisanii sheekanii fi daa'iwwanii fi munashidoota garaagaraa galgala kamisa irraa galgala qilleensa irratti nu waamanii jennaan lafatti illee nu waamanii jennaan barattoota markazul hudaatiin baga geessan Ustaaz Abu Ubaidata al-Jimmiidhaan baga geessan jechuudhaaf bakka kanatti argamna. Allahu akbar, Allahu akbar. Itti aansuudhaan seenaa guddaadha kan Abu Ubaidaan nu wajjin dalagan saahiba yeroo dheeraa baabaa yeroo dheeraa kan tahanidha. Itti aansuudhaan namni har'a nu waliin argamu nama akka Abu Abdallah al-Jimmi hoogganaa caayaa Zillul Wahdaa kan tahan Abu Abdallah al-Jimmi saahiba kiyya qaalii baabaa kiyya qaalii hoogganaa caayaa Zillul Wahdaadhaa kan tahaniitiitu nu waliin argama. Itti aansuudhaan hoogganaan caayaa addiin waan nasihaa saahiba keenya qaalii Ustaaz Khairuddin Abdallah illee nu waliin argama. Saahibootan sheekan darasoota as keessa haafizul quraaniitiitu jira. Nama ilmii garaagaraa sammuu keessatti dhugee jiruutiitu jira. Gammachuu kana qooddachuuf bakka kanatti argamanii jiran. Allahu akbar, Allahu akbar. Itti aansuudhaan saahiba keenya qaalii kutataa namaadhaa kan tahe murataa diin kan tahe diin kana babal'isuudhaaf kan kutate miidiyaa barakaati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Miidiyaan barakaa xiqqaadha osoo hin jenne guddaadha osoo hin jenne nam tokkollee osoonii fi hin tuffanne sheekan garaagaraa jala deemuudhaan akkasuma darasoota garaagaraa jala deemuudhaan bakka rakkoon jirtuu fi bakka gammachuun jirtu hundaa'u dhaqee waraabee dabarsuudhaaf kan nu waliin argamudha. Arrallee sagantaa arraa isin waliin argamee waraabuun qaba jedhee kan nu waliif argame miidiyaa barakaati. Allahu akbar. Kanatti haasuudhaan wanniin osoon gara sagantaa achiin dabarsin dubbachuu barbaadu miidiyaan kun miidiyaa keenya. Miidiyaan kun miidiyaa nu guddisuu jirudha. Miidiyaan kun miidiyaa rakkoo islaamaa furee babal'isuu jirudha. Sagantaa isaa jala seentanii yuutuuba isaa miidiyaa barakaa jettanii afaan oromootiin ta'uu afaan arabiitiin ta'uu yoo barreessitan isiniif fida. Sabiskiraayis gootanii akka nuuf guddiftanii gamanumaanuu dhaamsa kiyya miidiyaa barakaa rabbi nu haa taasisu sagantaa hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jecha amma gara kamittiin isinii dabarsuu deema jennaan gara hoogganaa addiin waan nasihaa kan tahan caayaa addiin waan nasihaa Ustaaz Khairuddin Abdallah tiitun nu waliin argamanii jabaabsanii gammachuu isaanii dhagahamee fi waan isaanii dhagahame nuuf haa ibsanii. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawaasa keenya muslimaa kabiyyaa fi biyya keessa jirtan guyyaa har'aa
waan bareedaa isaatiin walitti qabamnee jira. Guyyaa har'aa wanni nuti walitti qabamneef sababa biraa utuu hin taane sababa yookaan Qur'aanaa fi hadiisa faallessu utuu hin taane eebba Qur'aanaa fi eebba kitaabaatiif asitti walitti qabamne. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wannan jechuu barbaadu asirratti ummanni keenya muslimaa guyyaa har'aa affeerraa jabaa tokko affeerramtanii jirtan galgala sa'a lamarratti markaza Nuurul Hudaa keessatti mee guyyaa har'aa kana markazul Hudaa keessatti guyyaa har'aa kana laal eebba Qur'aana rabbiitu caala ta'e eebba tapha geemmiitu caala ta'e har'aan kana laaluuf deema. Allahu akbar. Allahu akbar. Eebba geemmii taphachuudha jennaan namoonni 10,000 20,000 wayitu akkee achi jala taa'ee sa'aatii isaa ka sawaaba tokkolleen hin qabne ka waa tokko hadiisa tokko dhaga'u hin qabne ka dalagaa achirraa taphatamu ka wanni tokko wanjala malee wanni tokko achirraan hojjetamneyyee sa'aatii isaa ka guyyaa borii irraa gaafatamu deemu sa'aatii isaa achitti dhaqee fixaa jira. Garuu har'a wanni nuti affeerraa kana walitti qabamnee wanni nuti afaan dabarsaa jirruuf wallaahi waan takka waan biraa miti. Affeerraa Qur'aanaa heebba Qur'aanaati fi eebba kitaabaati. Kan markazul Hudaa ustaaza keenya kabajamoo fi jaallatamoo Ustaaz Abu Ubaida jechuun namni hanga namaaf rakkatu tokko namni nama jaallatu rakkatu tokko rakkoon sun utuu bifa qabaatte kan Abu Ubaidaa fakkaatti. Akkasumaami. Allahu akbar. Kan Abu Ubaidaa fakkaatti. Namni nama jaallatu tokko jaalalli utuu bifa qabaatte kan Abu Ubaidaa fakkaatti. Kanaaf kabajamtoota keenya har'a markazul Hudaa irratti waan addaa wayii galmeessuu deemaa jira. Ana Khayraddiin Abdallah irraa kaasee Ustaaz Abu Abdallah irraa kaasee waan addaa galmeessuu deemna, waan addaa gochuu deemna, waan sanammoo boodan isinitti hima. Waan addaa tokko isinii himuu deemna. Kanaaf kabajamtoota keenya hundumti keessanoo Ustaaz Abu Ubaidaan magaalaa kana keessatti madrasaa bakka hedduu barsiisa. Muhaadaraa gurguddaa hawaasa muslimaa maskiida ijaaruudhaaf yeroo baay'ee bakka hedduutti walitti qabamee yeroo baay'ee affeeramee kanumaa waliin sagantaa baasee namni sagantaatti fayyadamu eenyu utuu jedhamee Ustaaz Abu Ubaidaa rabbiin jazaasaa jannata nuuf haa godhu. Akkuma kanaa hundi keessanuu warri nu dhagahaa jirtan tokko nu kun ammoo wanni nuti jechuu barbaannu miidiyaa keenya miidiyaa barakaa ustaaza keenya ustaaz Faa'iziin kan durfamu miidiyaa bareedaa akkana uume bidiyaa sadanuu kaa'ee jira moo miidiyaa Qur'aanaa fi hadiisa dabarsu qofa ka waa takka dalaga ka namni surree ofirraa baasee dalagu ka namni wandaboo qamisa ofirraa baasee dalagu takka jalatti hin argitanuu miidiyaa keenya jira. Qur'aanaa fi hadiisa bakka konferansii guddaa muhaadaraa gurguddaa ulamaa'in gurguddaa argamu qofa dhaabbata miidiyaan kun. Kanaaf miidiyaa kana argachuudhaafoo Ustaaz Abu Ubaidaa Ustaaz Abu Abdallah kana qabattanii isaan jalaan argattu. Ustaaz Abu Hurayraa barsiisaa markaza ifaa jannata isaan biraallee ni argattu. Markazul Hudaa hundeessee ijoollee gartee ammallee biqiltuu lafaa ol kaatu oomishaa jiru. Ammas haadholii keenya gartee ammallee manguddoo walitti qabee gartee ammallee halkanii fi guyyaa ka aqiidaa barsiisu ka gartee ammallee ijoollee sabiyyis aqiidaa qabachiisu qilleensa gubbaattis markazul Hudaa jedhee kan hundeessee ka gartee ammallee aarsaatti kaffalee yeroo dheeraatti kaffalee waggaa tokkoon osoo hin taane amata lammaffaa erga hundeessee reef gartee ammallee qaayidaa nuraaniyaa qofa osoo hin taane quraana qofa osoo hin taane aqiidaa gartee ammallee kitaabolee risaalaa garaagaraa ka barsiisee gartee ammallee nu baasee biqiltuu gartee ammallee nu oomishe har'a eebbasaa gartee ammallee saatii lama gartee ammallee achirratti wal argina markazul Hudaa keessatti wal argaan kan keenya Abu Ubaidaadhaan kongiraa jechaanii ijoollee isaaniitiinis ka gartee ammallee aarsaa kaffaltee osoo rakkoo keessa jirtu osoo haalli mijaa'iniif ka waa barana jettee ammallee qabsooftee karoora baafattee bakka karoora sii gartee ammallee arra geesseeni congratulationii jennaani unkaan dassaa laachuu jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamma gaggara isaaniitti isin dabarsina. Sagantaan keenya immoo Qur'aan Rabbiitiin nuu cufama. Sagantaan keenya Qur'aan Rabbiitiin nuu cufama. Kan nuu cufu immoo Qur'aan Rabbiitiin Ustaaz Ahmaddiin ustaaza keenya kabajamoo fi jaallatamoo qaalii keenya ka ajran Ustaaz Ahmaddiintu sagantaa ka Qur'aanaan nuu cufa. Kanaaf
حاسدني إنما كفتي حاسدني ساري قدوما إسان أكثر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nasimale enyudim balate, nasimale enyudim balate, di Rabbi Allahu Akbar. Guyaan kun guyyaa gammachuuti, yoodhaan qalbii nama fuuti. Amiira gamtaadhaa shufeera, dillul waadaan dhufeera. Amiiraaf koreen hundi keessan guyyaarraa bareechitan nuura. أستاذ أبو عبيدة شوفيرا قوتا بحبيب برديرا أستاذ أبو عبيدة شوفيرا قوتا بحبيب برديرا أستاذ أبو عبيدة شوفيرا قوتا بحبيب برديرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيك أقرأ أنا أستاذ أبو عبد الله نفر برسنوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كسي ربي قلت أما اللي صدركا كسن أولها فولو جتا إن شاء الله أستاذ أحمد دين قرآن قلت أما اللي نفرها شفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين